Kan daawwataatti jirtan kun televezyiinii OBS egaa uumaa muraasaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa isaa wajjin turtii gabaabduu taasifna. Dursaa obbo Daawud baga nagaadhaan gara biyyaa deebitan isiniin jenna. Baga nagaan nu eegdan jenna nutillee. Ayyamee haaluma waliigala simannaan kun maal fakkaata akkamitti argitan uumaa gabaabduu? Simannaan kun ka eegneeti olitti argine guddaas immoo nun ajaa'ibne maaliif nun ajaa'ibne uummati Oromoo cunqursaa hedduu humna isaatii ol baate kun humnaa olitti ta'aa deemeera. Furmaata barbaada. Furmaata waan barbaaduuf kuni akka furmaata barbaadu nagaadhaan anaan akka Daawuditti otoo hin taane dhaaba waliin qabsoo gochaa ture. Ufiisaa immoo waliisaa kana ibsachuudhaaf akka bahetti hubannaa. Isa kana kanneen mootummaa gaggeessan humnootiin siyaasaa hundi kanarraa hubannoo guddaa argatuu qaban jenneeti hubannaa. Sagalee uummata kanaa dhaggeeffatuu qaban dhageessifatuu fi Oromiyaa guutuurraa asitti ka dhufe nama hedduutu karaatti hafe bakka bakkattis simannaan ta'e Naqamtee Harar bakka adda addaatti uummata guddaatu bahe guyyuma sana bakka hedduudha ka bahe. Inni kun hundi nagaadhaan sagaleen keenya haa dhaga'amu kuni dhaaba keenya nagaadhaan immoo jijjiirama barbaanna jedhee sagalee isaa ibsachuu dhaaba isaa akka waggaa meeqa waliin qabsaa bahee fi ijoollee isaa dhumte kana keessattis yaadattuuf ka isaan immoo itti dhuman kun gara firiitti akka deemu agarsiifatuuf kana hunda waliin simannaa gochuuf akka baheetu hubannaa jechuudha. Galatoomaa egaa namoonni hedduun illee kan quba qaban qabsoon Oromoo kun waggoota dheeraa lakkoofsifteetti waggoota dheeraa darban kana yeroo garaagaraa Oromoon yaalii taasiseera mirga isaa deebi'ee gonfachuudhaaf haa ta'u garuu hin milkoofne. Egaa qabsoon kun amma daraaree sadarkaa kanarra gaheera. Haa ta'u malee murnoota garaagaraatu jira biyya kana keessa kan fedhii garaagaraa qabanii garuu fedhii uummanni Oromoo qabu kun wal simsiisanii warra kaa wajjin deemsuu irratti akka adda bilisummaa Oromootti isin haala kamiin hojjechuu dandeessu paartiilee biyya keessa jiran caalatti immoo namoonni kan gaafataatii jiran amma paartiileen Oromoo yoo walitti sissiqan malee qilleensi nu seenaa jechaa jiru. Kana irratti waan ta'us. Qabsoo kana keessatti yeroo adda addaatti ibsineerra nuti kanarratti qabsoon kun dhuguma akka jedhame dheeraadhas gabaabaadhas nuuf dheeraadha kan jennuuf waggaa yeroo koftee dheeraadha. Garuu haala ulfina cunqursaa fi akkaataatti Oromoon tokkoffaa qabsoo karaa nagaa akka hin gaggeessine gufuu hedduun itti jala kaa'ame jennaan gara qabsoo hidhannootti immoo jijjiirrate. Qabsoo hidhannoo kanas jijjiiruu godhuu keessatti Oromoon qawwee akka hin arganne meeshaa akka hin argamne karaa hedduun itti ta'e kuni qabsicha xiqqoo akka uummatii waggaa lakkaa'utti akka dheeratu godha. Maaliif kan lolu humna guddaa meeshaa guddaa waan ka qabudha sirni cunqursaa fi mootummaan kuni. Dheerina qabsoo kana keessatti egaa dhaabota adda addaa dhalatu. Dhalachuun suni yookaan ka waliin turetu gariin achirraa bahaa yookaan immoo haaraatu dhalata akka biraatti ilaalee furmaata fidaadha. Kuni deemsa qabsooti. Ka keenya qofaa miti addunyaa kanarratti ka warra Palestiinii argitanii lakkoofsa guddaadha. Jaarmiyaan siyaasaa fi jaarmiyaan hidhannoo lolullee ka dhalate ka warra Eertiraallee yoo argitanii ka keenya caalaa rakkoo hedduu seenee lola guddaa waggaa dheeraaf wal gidduu isaaniittuu wal loluu sadarkaa sana isaan geessise jaarmeen poolitikaa dhalatellee guddaadha. Erguma mootummaa qabataniiru jaarmiyaaleen hedduun dhalataniiru. Kanaaf hawaasa tokko keessatti keessattuu hawaasa akka keenyaa mirga isaa falmatu keessatti danqaraan hedduu fi rakkin hedduun dhalatu keessatti jaarmiyaaleen poolitikaa akka tokkottis ilaalcha isaaniitiin akka kanaatti yoo goone akka kanaatti qabsoo goone jedhanii sagantaa siyaasaa itti amananiin waa yaaluun ni jira. Utuma wal gidduu isaaniittuu rakkina qabaatiin kaan immoo qabsoon rakkina qabdii rakkina sanarraatii
lakkii warri kun akka gaariitti gaggeessuutti hin jiran warri kun immoo nu oofuutti hin jiran akka biraatti yaalla jedhanii dhaabuma jiran irraa achi babahuun ni jira. Waanuma biyya biraatti ta'utu ta'e rakkinuma qabsootu hawaasa hundumaa keessatti kana qaba. Kanaaf inni kun akka waan hamaa tokko wanta gufuu hamaa tokkotti ibsan jiru tokkummaa Oromoollee akka diige tokkummaa Oromoollee yoo kun walitti dacha'e immoo wanti akka gabaabbatutti akkasitti ilaaluun ni jira. Rakkinichi bakka sana miti ka jiru rakkinichi humna Oromoo fi humna cunqursaa gidduu madaalii jiru sanadha. Isa kana cabsuuf akka dhaaba tokkottis yookaan akka dhaaba baay'eettis ta'anii cunqursaa fi humni isaa ulfaataa ta'urraatii kana turse haa ta'uuti rakkinni xixiqqaan hin jirtu jechuu miti. Isa kana furuuf immoo yeroo adda addaatti furreerraa fakkeenyaaf 2000 rakkina guddaa IFLO fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduu sadarkaa walitti dhukaasuu ka ture bara dargiisan furannee erga gaafasiitii nuti rakkinni gidduu keenya illee dhalatee hin beeku. Waan hamaan illee walirratti hojjetuun dhalatee hin beeku IFLO gidduu darbee ulfoodha tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa ka jedhu isaan kunis walitti dhufanii waa yaaluu hariiroon keenya gaariidha darbee dhageessaniitu OFC waliin asitti walta'insa goone dhiyoo kana otuma walta'insa godheen iyyuu miseensi keenyaa fi deeggaraan keenya waltumseetii wal bira dhaabbatee waliin hidhamee wareegame kun hundi qaawwa sana dhiphisuu keessatti kana keessatti rakkinoota xiqqaa dhalatanii rakkinoota dhuuman immoo jiru warra wanta xiqqaa ta'anii kun guddaa ta'e qabsoo Oromoo keessatti waan akka gufuu ta'e tokkotti waan hin jirretu himamaa jira. Garaagarummaa kana immoo ammas ka jirtu kana dhiphifne ka warri waliin deemuu danda'an yookaan adda tokko uummatu yookaan walitti baqu isa kana hojjechuutti fufna piroosesiidha waan kun hin dhaabbatu yoo nuti jaarmolee amma jiran kana hunda bakka tokkotti finne iyyuu haaraan hundi dhalata malee hawaasi kun guddaadha ilaalcha addaa akka biraatti kun immoo dimokiraasiidha. Paartiilee dhumta'e biyya kana kan biraa amma dhufaatii keessan irraa qabee mormiin dhagahameera haga dhiyeenyaatti iyyuu isaan kana wajjin akkamitti deemuudhaaf tarii akkasumatti fuulduratti yaadu. Gaariidha ka Oromoo kana egaa deemsisaa inumatti fufa wal ta'uus garaagarummaa qabatanii immoo waliin deemu kana akkasitti yaadna ifa gooneerra haasaa keenya irrattis ka warra paartiilee biraa ka ta'anii bakka lama jiru akka lamatti ilaalla warri mirga isaanii falmachuuf akka keenya ta'anii qabsoo bilisummaa gaggeessaa bahantu jiranii ONLF jira Sidama Liberation Front jira Benishangul Liberation People's Liberation Movement jira Gambela People's Liberation Movement warra akkasii baay'eedha warra akkasii wajjin hariiroo guddaa qabna nuti hariiroo qabsoo waggaa dheeraa kanarraa kaanee tumsa ummatoota bilisummaaf dimokiraasii ka jedhu ijaarranneeti jirra. Isa kana guddifataa deemna bal'ifataa deemna inni kun ummatoota hunda bakka buuna ka jedhan ka Amaaraallee maan ta'in ka Tigraayillee maan ta'in bifa biraatti ka ijaaraman yoo dhufanii jooyin gochuu fedhii qabaatan isaaniif banaadha tumsi kuni darbee immoo warra nurraa adda ta'an ka ilaalcha tokkummaa Itoophiyaa waan jedhu tokkoon isa kana uf jaamsan jechna nuti karaa mataa keenya isaanitti simaa baane siyaasa uf jaamsitaniitu naannoo Itoophiyaa kana keessatti furmaati poolitikaa akka hin jiraanne daandii keenya malee daandiin biraa jiraachuun qabuudha kasaanii. Daandiin kunis ka tokkummaa Itoophiyaa jedhuuti alatti jaarmiyaan siyaasaa jiraatuun qabu diigamuu qaba akka keenya fudhatuu qaba. Dimokiraasii keessatti immoo inni akkasii hin hojjetu. Dimokiraasii keessatti yaadi kamuu kabajamuu qaba. Amma Jarmanii keessatti paartii sirna naazii sana leellisutu jira. Dimokiraasiidha kunoo barcuma qaba paarlaamaa keessatti. Warri kaan yoo hin jaallannillee kabajuu fi qaban. Ni mohaa taa'ee fi mootummaa qabataa fi hin qabatuun gaaffii biraati. Biyya kanallee yaadi kamuu balfamuu hin qabu. Nuti yaada isaanii hin balfinu isaanis yaada keenya akka hin balfinetti nagaadhaan dorgommiidhaan murtii immoo uummataaf dhiisnee kana jechuutti jirra isaaniin. Isa kana fudhaa jennee dhiibbaa irratti goona. Kana didanii yoo humnatti deemani mootummaatu jira. Mootummaan yoo deeme humna uummataatu jira kanatu furmaata ta'a. Sodaan isaanii inni guddaan obbo Daawud adda bilisummaa Oromoo mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaa fi mirga warra kaanii immoo hin kabachiisu. Sirumaa immoo adda bilisummaa Oromoo ejjennoon isaanii guddaan fottoquudha jedhu warri kaan.
warri Oromoodhaan alaa jechuu kooti. Isin kanarratti maal jettu? Addi bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa fottoquu waan jedhu qabatee hin beeku. Isa kana isaanumatu akkasitti labsata ofirratti labsanii sodaa uummata irratti labsanii sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo bilisummaa uummata Oromoo fi uummata cunqurfamoo akkatti immoo sana booda uummatooti waliin jiraatan uummatoota kanatu waliin taa'ee tolfatuu qaba. Kanaan dura Itoophiyaa keessatti uummatooti waliin taa'anii bakka isaanii bu'u filatanii mootummaa waliin tolfatanii hin beekanii. Mootummaan kun qawweedhaan ijaaramtee hanga har'a asii xiqqoo karaa nagaa banamtutti qawweedhaan tikfamtee humnaan tikfatte malee mootummaan bakka uummataa bu'u hin jiru. Kana biyya diiguu kaawwanni ka jedhu hin jiru. Ka ijaaruu keessatti tokko oda fudhanneeti diigna. Nuti ka jenneen bilisummaa barbaanna. Cunqurfamne, sarbamne, garba turre. Kun immoo mirga addunyaa irratti eebbifamaadha. Kanaaf qabsaa'uun isa kanarraa dhaabbadhaa jechuutti irraa isaa fottoqu magantal maali jedhan isaantu labsa malee nuti sagantaa akkasiis hin qabnu eenyu wajjin tolfannee eenyurraa fottoqna. Kana gaaffii hin jiru. Haa ta'u gara dhumaarratti mee haalli keessumaa mootummaan san dura dhufee isin dubbisee ture biyya Eertiraatti san booda jilli keessaniyyuu gara kana dhufee haasa'eera. Mee waliin haasaa erga dhuftaniis haa ta'u wanni mootummaa wajjin haasoftan hanga ammaa waan isin barbaadan yookaan immoo osoo Oromoon kana argate yookiin mirga kana argate jettan haasaan keessan sun waan abdachiisaa tokko sanarra waan tigee jiraatan. Nuti walta'iinsi keenya tokkoffaa lolatu ture gudduu adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa akka IPRDF hogganamu gudduu waggaa 27 asitti jechuu ka duraa bara dargii warra mootummaa Itoophiyaa aangoo harkaa qaban gidduu fi ABO gidduu jechuudha. Isa kana bakka geenya kanatti namnuu sagantaa siyaasaa isaa waa yaadatti amanu hunda nagaadhaan gaggeeffatuu danda'a jedhanii labsanii Dr. Abiy faa. Isa kana nuti immoo yeroo dheeraa waamicha gochaa baane mootummaa Itoophiyaatiif akkaataatti gaaffiin Oromoo nagaadhaan xumuramu bakka gareen sadaffaa jirutti haasaadhaan jechuudha. Kanaaf isa kana walitti haasofuu keessatti lola dhaabuu jechuun nuti isaanitti dhukaafnu isaanillee nutti dhukaasan tokko kana labsine. Kalammataa immoo adda bilisummaa Oromoo biyya galee nagaadhaan danqaraa tokko malee gufuu tokko malee mootummaan otoo gufuutti hin kaayin nagaadhaan bilisa ta'ee socho'u kanas waltaanee kunoo dhufuutti jirra. Kana hojiirra nuu oolchu jennee amannaa yoo nuun oolchin gaafatamni kasaaniiti. Kalola dhaabuu immoo gama keenyaanis ittiin dhukaasnu gama isaanii nutti dhukaasanii isa kana akkaataatti hojiirra oolu nuti sirna isaa tolfata mootummaa wajjin jechuudha. Inni kaan egaa isa mirga dimokiraasii akkamitti uummati filmaataan bakka bu'aasaa tolfata maalii ka jedhu sirna dimokiraasii biyya kana keessa diriiru nu qofaan ilaalu nama hunda ilaala. Kan ammoo mootummaan waadaa seene nu qofaaf otoo hin taane uummata hundaatii fi dhaabotii siyaasaa hundaatiif kabajuu qaba. Dhaabotiin siyaasaa illee nagaadhaan socho'anii humnaan yaada isaanii eenyurratti otoo hin fe'in kana kabajanii socho'uu qaban jennee amanna. Kana dhagaa gidduu keenya jiru. Haa ta'u gaaffii kan xumuraan isiniif dhiyeessaatii tarii xiyyeeffannoon adda bilisummaa Oromoo amma biyya keessa jirtu uummata keessa wajjinis haala gaariidhaan wal argaa jirtu xiyyeeffannoon ijoo isaa fuuldura kanaa maalidha? Achumaan immoo uummata Oromoo televizyiinii OBS nu daawwatanii bakka ergaatti isaan dabarsita. Xiyyeeffannoo keenya inni guddaan uummati Oromoo ijaaramaadha. Ijaarame kenna caalaatti jabeeffatuu qaba. Amma nagaadhaan sochoona inni nagaadhaan socho'uu keessatti immoo naamusi nagaadhaan socho'uu waan nurraa eegu qaba akka adda bilisummaa Oromootti miseensa adda bilisummaa Oromootti isa kana miseensa keenyaa fi deeggartoota keenya hubachiisu itti leenjisu karaa warra kaanii haa cabu malee karaa keenya akka inni cabuun barbaannu nagaadhaan qabsoo gochuu uummati keenya immoo jaarmiyaa isaa kana bal'ifatee fuuldura dhufuuf uf qopheessuu qaba. Filmaatatu ta'a akka biraatti sirna ce'umsaatti tolfama. Isa kana deemsa keessa mootummaa wajjin ilaalla. Ammoo ka ijaarame kun jaarmeensa jabaatee bal'atee Oromoon dantaasaa fi gaaffiisaa akkaataatti deeffatu sunis aangoon poolitikaa uummata Oromoo harka galuu
bilisa ta'ee filatee san booda akkaataa jireenya isaa fi gara fuuldura akkaataa jireenya isaa olloota isaa wajjin murteeffatu bilisa ta'ee see kana itti xiyyeeffannee deemnu isa kana jabeeffannee bal'ifannee deemuu barbaanna. Kanaaf dhaamsi nuti qabnu bakka amma geenye kanatti adda bilisummaa Oromoos ta'e uummati Oromoo nagaadhaan socho'umu kana keessatti naamusa nurraa eegamu sana ni kabajna. Kabajuu keessatti garuu warri kaanis kabajuu qabanii yoo warri kaan cabsan isaantu itti gaafatama. Nuti garuu warra dura kana cabsu ta'uu hin qabnu. Didanii cabsanii booda ka duriitti nu deebisoo ta'e isaantu gaafatama qaba. Humnooti siyaasaas haa ta'u ka mootummaas haa ta'u isaan garuu karaa keenya gaafatamni jiraatuu hin qabu. Nagaadhaan socho'uuf naamusa qabaannee kanarratti jaarmiyaa bal'ifachuu carraa kanatti dhimma baanee Oromoon siyaasaa isaa fi gara fuuldura aangoo poolitikaa isaa akkaataatti sirreeffatu isa kanarratti fuulleffannee hojjechuu barbaada. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS egaa gabaabsineetuma Hayyudurii Adda Bilisummaa Oromoo booda ibsaa wajjin gaaffiif deebiin taasifne kanumaan goolabamaa Sayyid Hussein Abdul Qaadir Gamoo Gummaatiin Anbosonaa Dheeressaa Budaa Guddaa ta'ettis jiraadha.